واو أنا بتجر نفرق بالمكان هذا يملك دي نو في كيسي نابر السلام عليكم هاي جاي شكرا جتونا كا كيسني فيادا فيديو تكان رفنا جرا أما تدير Arad era mit enggak cuma vlogi wani gak di sini. باتي لو ما صدي بودا تبين يوم اللي رفنا I don't know بيجا كارتي يوغي زما كرتي كباني بكوي دهينو بكذا كذا بيتو رافني ماله هادي تيجرا دينو تلفاته so amben wallahi time damne akam jetana kapteni fayada video bara ndumne jar arantane isi jira isi tane betani we are here in Vancouver jira rabbiye so Vancouver rufne la dafi ga biya kana rufte obseni Edmonton demte Brooksy demte Panorama demte sila Calgary durano sani Airdrie demte Redri demte bakisinin Alberta kaisan dakini Lesbridge ko fanda ine Canada kay ang busy kay samo amar rufne zirra kalaysa ega rufne Barnaby degni lalle khara abosford khana gamas demne lalle chun Vancouver kaysa north west year am north year west le demne agarre downtown kaysa le demne agarre magala dubare dura chirage ganama khane dema bulleti dema olleti guya galgal asgenya so video isni waramne ne turre kharati dukkana galgal alkan saati shantuwan chirram bane bi haga garti bisin seniti nuti haga bisin seniti wani ture mal dukkana ture dark kamale dark ya nuti mulat ko la genya so gize kharadin video asabun tolle akas genya zirra mantana tele khana kafi photo ra gartene tuselli adda gize rufnu khabrar nutte anyways bulle nutte jira asiti swimming pool kaba hala swimming pool kaba nutte hakana swimming pool kaba hot topic amal jani nunjani wani san gize rufnu nutin tolle alisa khaduri all dira nutin tolle so guys amma demne breakfast kaban jani breakfast waj bogone demne lalla breakfast wala nyana sambodo wajin gabana raha sen like saati yodi konson like fatarle manamen special manamen fakate anta lalam tichon to kacce kubata sigara to jira na so hot demne lalle fatar sai lalle sambodo gabana wan to ko singar simna inshallah asra kharawni demna Victoria sanille olin khaisni waramta video da olin tura bakin ti hotel kabanni nanon kenya kana fakata ti onni khaisa miti hotel kana nijina pare what so guys Fatarre kana koppawa wanu tinya cetano lagi hai ini ganti kumbuna bunne kana jira bakumralle kana kamani sai ga hotulal nam hetu defense fatar namundune wanu ta dia kon hamami na fille produti samboda pancake yang foto oke tak kaburi pancake level no down high down है सब honey seafood no pancake ही जला oke mana nyata pancake honey seafood damu tenan hame no an tamar nanik wallahi kana kan dia boleh banyak oke kana arti jeraya ipsa nakanya sejauh oke ini tadi sih atele ne kadu kan feto kalau masih guna Sì. Apri le nuvolie. Saati batu kita terus. Saati batu kita terus. Guys, mana kau tu pandai ni?
Agak begitu kita kalau dulu ini lalu itu berbeda. Tujuan jera, terlalu berbeda. Berarti jera. Agak sih dibal sama bulle. Terlalu itu ada bulle karena ada berbeda. Iya na usde miti. Ada bahasa tuh karena berbeda. Ini usah. Ya. Nyata ugus jira. Opsi ini nama kasih guys. Pancake ini aku macam cita. Wan turi juru na fakta. Wan fridge boleh pakai atau pancake जाने थी यारो. Makan je. Mana fakta. Puya mereka boleh. Puya mereka boleh. Tunggu cuma saja. Khano. Bati pun. Bati pun ikutin mereka boleh. Baik mama di. Khafal lejer wan de derkafir fasting kenya khanu mama agar launching got. Hai lancingnya. Agar launching got tinje. Launching कैसे जरूर आगो ब्रेकफास्ट का बल्ले में Bunyi makan bahkan mana berana. तो ये को करे के Aku penting beb. Kanan udah kan udah aku penting kau. Hai akka timura tani lambetu. Be bolla ingalla din gatin akkasi. Didi kesse muri khatima salawna gangau. Oh, ये timing का बताया नहीं रहे देवे नहीं करो. वीडियो से वैसे ना कर. तो बस बनी आदमी दिखा दो. Bati mek. बनेगा. बनेगा. बाजी भी तो लगे. मुझे मतलब खाले नंबर रंग आते थे आते मेरी जो हाथ में बात No. Wallah kasemi tu ture jira. बाशी खाने ना के तो जुज़ो Ya pashini nama me abar. dabalatteeti nyaata dabalatteeti ana moo quufee na hojii nyaadhu itti rabshaan dhaabbattee argaa hin nyaadhu hin fadhu quufeetiin jiran quufeetiin jira jilbifatullee nyaadhu osoo hin dhiisiin jumaa dabalatta Garuu diddiidhaan sa'aatii asii qabu. osoo hin dhiisiin jumaa dabalatta kanallee nyaadhu ono lafamallee isiif tilaa asiitti mallee mallee hin kasiitti isiif Garuu deebi'ee jireenya keessatti akkasii bulshine. Sa'a boodaatu nu gorshita ammaa miti laanchi irrattu Dungur. ayyaana ilaallaa Yoon bulshanne sharri wajjinis sharri. Akkas gaafa shoo guddaa fakkaata. guys kun appili paashin oranjii ganneeni oranjii ganneeni osoo juuza barbaadduuti guys breakfast loonee jira amma breakfast nyaanneeti gabbaana nama wajji wal arguu waan deemnuu fi eega Nama wal arguu deemnu sanallee surprise dha isa agarsiisnaa jechuudha. Nama kan nama long time hedduu beeku jalqabarraa jechuudha ni argitan kottaa. jireenyuma viidiyoo kanaawu Viidiyoon duratti iyyuu and the first time gaafaan keenyaa dhufe wal fuudha. har'aa miti Yeah. Long time. so guys Akkas wal arrabsinees wal lolleessu hin deemne nama hawwatu badnaa. nama addaati isiniifilleedha isiniifis nama addaati isiniifis nama addaati nama isin jaalata isin kabajjan nama isin hordoftan nama isin beeytanii hin deemne nama isa hojii harkuu deemna hangasitti ol seennee akka silaasaa hor tokko chekaawutu godhu qabnu sababa sanii jecha haas deemuudhaaf lafti vaankovertuuni noorti iisti waan taateef xiqqoo adda fagaatti amma asii kaanee achi dhaquudhaaf tiraafikii waan jiruuf Akkana uffatanii deemu biyya keenyatti akkana uffatanii deemuun hin jirtu. aduu jira asitti qabbantiin jirtu bar jira warri asii qabbanaa osoo hin ta'in digirii 8 jechuun maayinasi osoo hin ta'in bakka xiqqishuma 5 digiriidha jecha jaakata uffatan jara keenya dhagaa nuti kayyaa hojjira nuti dhagaa tun qabbanaa miti tun qabbanaa miti oowwaan nu jira oowwaa kun amma naal nu biratti nu uffatamu because ni qabbanaa achitti kan uffatte so guys check out gooneti wanta qopheeffannee qabbaanee ciao jenna akkasiin wajjin tura Itti himna.
biyya tana takka falaaluuf dhufnee lammaffaa laayifii isii ilaaluu dhufnee yoo laayifiin isii bareedduu like achi teennee yoo dhageenyu Vancouver yoo jedhanii jireenya biyya qaalii maali ni jedhama afaaniin. Innaa kaleessaa deemnee waan takka arginetti like qaalii miti taaksiidha qaaleen. Yaa taaksii turre dabalama malee wanni bitanii gurguranii haga ta'a galaalletti the same shit but wanni irra dabalama taaksiitu irra dabalamaa jechuudha. So sana arginee waan takka mana waan san dabarte garaagarummaa akkasii illee hin qabu. Namni kan jedhamu hedduu garaagarummaa hin qabu. Mana astillee ilaallee jira online irratti qaamlee ilaallee deemna amma keeppii tana asiin bitee an dhufee. Meeqaan bitanii beekanii 29 inni bitee jechuun doolaara 29 inni bitee. Doolaara 29 irratti yoo amma silaa biyya keenya taate 30 takkaa fi wayitaa wanneen taaksii wajjin 32 ta'a. Biyya Albertaa jirrutti asitti ammoo 34. Like qarshii lama mokkana wal caala doolaara lama wal caala fakkaata taaksiin soo deemnee ilaalla akkuma dhufnee beektaa walmaartii dheenee walmaartii illee ilaallee ture galtee namni biyya kanatti namni biyya Albertaa jiru biyya kanatti groosarii qaalii maarree qaalii jennutti himaniiti garaa kana beektaa dura namni qirmaa garaaf kannaame dheenee ilaalle waan kana. Gizee laallu gizee dheenee laallu akkasuma wanni hin jiru soo deemnee laalla waan takka magaalallee kas jena keessa deemnee laalla is takka isin garsiifna nu wajjin turaa dhugumatti jireenya akkam akkati asitti yoo rabbi jee as qofaa miti ni dabarra garaagarummaa maali waan jedha Albertaa fi asitti garaagarummaan inni jiru maali kan jedhu san garsiisna sanuma viidiyoo kan isanii waraabne like wanni nu kijibsiisin jiru waanuma dhugaa jiru sanii himnaa jechuudha dhufaana turtanii jireenya asiitiif jireenya achi kamtu irra balance nam godha ka jedhu wajilaalla jechuudha. Inshallah Vancouver qofaa miti kan itti deemnu yoo rabbi jee next Victoria leen deemna. Victoria is like island gubbaadha biyya bishaan irraati hedduu bareedduudha bashannana namni dhufa turistii namni dhufa. Addaati viidiyoon teenya lama fa'a achi taajeetii yaada. Haraan tanaa immoo asumatti yaamee deemnee waan iskee jiru Vancouver keessa takka isin garsiifna. Vancouver isin garsiifna achi booda. Nu caalallee warra biyyaatti hojii deemneeti waan jedhu isin garsiifna. Nu wajjin tura. Ciao guys. Seentis la wanni dhaan kasalfi kana isii dhuqu kanaan fi hamaashin isii dhuqu muzi dhiqatti dhufte jaraa dura raasii dhiqaa jala raasii dhiqanii maal si dhiqanii sampoo dorseenta adda tun. Attuma biyyi guddatte ajaa'iba. Biyyi guddattee jirti jara keenya. So biyya akkuma ol deemanii walirra hooniidha. Okay, kabe. Hey! Bro. Laal, nuti roorra keessa asitti fiirran keessu nuti inni irra keessa sanboota. Kaza makiinaan. Ifi fuudhanii makiinaan. Waaw! No, ati maal tun nagaa garuu takkaa makiinaa akkanatti nurraa akkatti teenyee duma makiinaa ifumaa keessa naqan. Maashinumaan keessa naqanii maashina dhiqu. Laal, suuta jijjiirama takka agarree jechuudha ammaan tan. Kaarwaashirra jijjiirama ajaa'iba agarree. Kaarwaashin jijjiirama guddaa qaba. Isee makiinaa laastuu seenee dhiqatan. Ifi oofaan seentan inni nootiroorra keessan inni gubbaa keessan maashinaatu fuudhee ol naqa irraa dhiqanii ati isin gabbuusan jechuudha. Addataayyuu si jammaa. Yaa jalaallee mucaacha ni qaba. Jechuun dizaayinii isaa wanti haalli isaa tokkodha. Yaa garuu bishaan iyyuu likkii naqanii dhiqanii barkaasi. Usme haalli isaa tokkuma islaama usme iddoo deebisama. Yeroo nu baasifaa. Yeroo deebisuu yoo abaataniif iyyuu dalbe bishaan gabbuu laal kaan achitti bar bishaan hagan gogadi hin buusu wallaahi dhugaa dubbachuudhaaf. Yeroo jalqabaa ani argeen beeku beekaa tanamaaf malee amma gisee Torontoo deemnellee islaama Torontoo deemne Torontoo illee tana daran moor waan addaa agarraa jechuudha. Waaw. Bakkoonni dhaabbachiisan kajeelu. Hai. Kabinet. Akkantillee ni Irratti danda'ama. nu baasaan irratti jechuun manta isaan biraa deemna waan ajaa'ibaati. So waan level up yaani. Level up, level up.
Laappi takka arginee jirraa jechuudha ammasii. Adda tungaa ni beektaa jechuun kaaroosh irratti waan adda agarre. Waan adda agarre. Ammoo waan gama biraa. Recommendation kaarooshin asii. Drive through waan seenaadha. Dafanii inni dura dhuftee irraa sii dhiqanii dhaabbatanii namni lama. Yaa achi booda maashina kaanii ati inni irra keessaa. Dikanii achiin si baasanii gizee achiin baasanii deemata. Jijjiirama takka jechuudha. Argine ammas immoo waan biroo isanuma agarsiisna. Ka Torontoo dhiisi amma ka Vancouver jira. Vancouver keessaa kun Calgary irraa kun moorraa bareedaadha. Yaa karooshin. No magaalallee bareedduudha ati kaa giriinii ni galte. Yaa kaafi dammoo isanuma agarsiisaa deemnaa jechuudha. Akkuma amma isan agarsiisne kanatti. Waa hundaa'u. Yaa. Nama kana ni beektani. Abba makiinaa eeggadda. Kaameraan qabatin. Gattee jirti nama kana ni beektanii. Kunoo dhufee. Ani tumar nama gaariidha. Wallaahi bakka hunda deemtaa fi qaayida laga buftee maaliif? Dalagaa fi dhufee malee fakkaatu. Bakka hunda deemtee. Ganti ni bareeda akka malee. Wallaahi ganda keessan akka malee bareeda. Nu asirratti xiyyaan kottaa barbaadan. Kiyyaadhaan kun amanni asii jaallaa amanni asii. Seen hayyee ni ana. Seen ani ana. Wallahi kati gammadee. Wallahi. Qorra jirte waan isin uffatte dhufte ilaala rabbi keessa. Fatamee wada dheeraa wallahi jalaanii. Jaakeetu guddaa nuti achitti maanasi meeqa yoo ta'u uffannu isin uffattee dhufte. Like qabbana maaltu jira amma baraasi jannataa bar. Jannata addunyaati. No, gizee akkana achitti amma gizee biraa akkana kana akka samara saddee kuraniin oowwa nu biratti. Oowwa bar qabbana itti bannannee minaamin deemnaa bar. Amma nu bira gisee qurraa dhuftan. Amma tokkorraa yaa isin biratti akka seeratti. Abuu hoota Abbaayina alayya mincini yamasaginaal indeemnu obs. Indeeminaadhaan viidiyoo eegalte indeeminaadhaan xumurre. Waan kaameraa kan irraa fadhame diyaaspoora dhugaa taatee jirti barsanaaf isan eeggalle. Kuuliin Kanaadaa akkana nu gochuu jira. Xayyibaa jedha yeroo jalqabaatii fi wanni nyaachuu deemna. I don't know when they're done with construction. But right now, Hi, first show hunda qaba. yeah, Where? There's okay. anywhere here. Okay, okay. Oh, actually jira. Action. Experience waan Kanaadaatti agartanii fi challenge keessa dabartanii waan takka takka walii qooda. Kajura qoyiree sanarraa miti. Kajura yeroo amata dheeraa booda xiyyaa wal arginu jirra. Ni beektanii long time wal benna. So isi argi xiyyaa keessa hedduun gammadee atis akkasuma. Ani ammoo baay'ee gammadee fi beekuyyuu. Wallahi. Isinis hedduu gammadee dasila namni nama bakka biyya baqarra wal beektanii nama waa hedduu wajjin dabarsitan yeroo wal agartanii. Haadhaaf abbaa. Yaa dasila hedduu takka das jedha. Innaa Kanaadaan akkamitti jirti? Kanaadaan baay'ee bareedduudha. Amma natti tolti. Dura baay'ee na jibbisiistee turte. Naanii fi kophaadha. Amma immoo waan akka maatii kiyyaadhaaf abbaa argadhee gammadee dhugaa rabbii. So baay'ee koo gammadee jira gammachuu biyyaa. Daangaa qaba. Dubbachuullee wallaalee jira baay'ee. Amma diyaaspoora taatee jirti isiin. Diyaaspoora. Amma isin kaashirra jirti malee waan miidiyaa kana dagattee jiru. Nutis daganne garuu. Akkasii nama wayyaa. Anama ogaa afurii akkas gaheera miidiyaa irraan dabalee. So kanaaf. Inshallah amma booda ni deebiti. Deebina yoo isaan as jiraatanii fi akkasi bar nama wajjin dalagdu takka yoo wajjin hin jiraanne taate dalaguu hin dasas hin jedhu bakka asinu
xaxxetteetuma tiktok kana viidiyoo mataa takka gadda deessita malee ofirraa jette malee like akkasii sireesii waa dalaguun feetu. Okay. Nama wajjin dalagdi hin jiru. Dhugaa filattanii? So kanaafuu guys akka ibsaaf obseenii akka asii muuvii godhan komentii irra barreessaa fi akka isaan as jiraatan. Yoo isaan as jiraataniif ammoo yoo isaan as jiraataniif gara miidiyaa hin deebina diraamaan ta'e waan hundaanuu wama hundaanuu hin deebina wallaahi akka itti deebinuuf ammoo isin sappoortii godhu qabdan ijoollee kana dhidhiibuu qabdan na didaaranii kun ammoo harkisu jira godhu qabdan. Baankooba jedha maaliifi bakka Baankoobar magaalaa bareedduudha Yaa, ammallee hedduu naaf bareeddi. jecha irra guddaa Hedduu bareeddi. naaf jecha Magaalaa kana akkaan jaaladhu wanni isiin hin qonne hin jirtu. kanaafuu isinis akkasii fuushii godhaa ijoolleen tun akka na bira galtu akka anis gammadeetiin mooraanii biyya hundi deebu Yaa. kanaafi Inni ilaalla wallaahi magaalaan hedduu fakkaata. yeroo ati asii dhufi ibsaa waa'ee damooza isaa gaafattee beektaa damooza biyya kanaa Jechuun gaafachuu osoo hin taane ani wanni na fakkaatu. Sa'aatiitti meeqa dabalagdee yoo hin jedhuun kan sa'aatti hagana dalagaa naan jedhaa miti. Ka sa'aatti inni dalagu san guyyaa takka meeqa dalagaa kaalkuleet godhe. meeqa balleessaa kaalkulee Ka inni balleessu inni saabu'an tokkolleeyyuu inni waan maallaqa san keessa nyaatu natti fakkaatu maallaqa san keessa waan dhugu natti fakkaatu maallaqa san keessa waan maallaqa naa ergu natti fakkaatu maallaqni sun walumarratti hin jiraatti hin beekan. haga dhufte barbaanne garuu mana keessa Maallaqa moo eessayiin arga barbaade garuu eessa jiru akka achitti yaannutti achitti dalaguu fi maallaqa argachuu malee taaksii muratanii jiruu maaltu jira jireenya kan akkamitti jiraatanii raashinni achinni Kiraa manaa jira. kiraa manaa ni kaffalanii waan jedhan kan hundayyuu akka yaannu barnuti achitti walla Inshuraansii makiinaa jira. silkiin keetu ibsuu makiinaa kan akka yaan jedhu kan beebii anshuraansiin boodan irratti ol kaati yaa boqoo hime diqqishuma naaf wallaahi namni jireenya asii garuu asirraa Afrikaatti sammuu tette firiidha. Asii yoo dhuftu responsibility qabatta waa hedduu yaadda. Ganama yoo raftee kaatu silkii tante bantee baankii tante keessa seente yoo seente ati yoo galgala dhibba takka keessa qabatte ganama yoo kaatu maallaqni sirriin jedhu. Yaa waan fudhatu otummaata. Si caalaa gaama xiyyaa beekaa xiyyaan inshuraansiin kafalin malee gama kiraa ni kafalti. Mobaayila ni silkiif kafalti. kiraa kan fala wanti narra jiru kanumaa Hin nyaattu. hin nyaadha garaa xiyyaabimmaa tokkoffaa Taaksiin kaffaltu. achuma fudhatananii Isaa achuma fudhatan Ni deebi'a. fudhatan ka. garuu amma yeroo dhufe ani waan ta'e isinitti hima waan tokko isinitti hima dalagaa seenee 19 seenee jechuudha so 19 kanaan herreegee gara 13 herreegee jira Baatiidhaan 13? Baatii herreegee Okay. kalkuleetii godhee mana kumoo kan fale nyaata kiyya ganoo kan fale kuma lama seefi bakka seefi ka godhadhu herreegee ka warraalee herreegee bakka nagaa hojiin kunuu nagaa Agana seefni godha mataatti agana argadha itti hunda lakko. godheera bakka hoggaa tokko booda galuudha gara biyyaatti Gochoo. bitanii gara bakkaati birrii fuudhadhee galuudha achi 15,700 kennaanii 1,100 wayna erganii birriin kiyya maal ta'e wallahi dhuga meelaa birriin kiyya maal ta'e birrii haganaa muduu taaksii muratanii waan muratanii 10 fase Yoo kudhan fara fudhatan ee si. wallaa waan haganaa see soo maa inni jedheetiin ganaa nama gaggaafadhe ati haarawa ganaa si edanii naan jedhan yoom naa edan illee akkuma keessa sa'a 8 dalagu jira thank you so akkasitti dhuma jedhu Thank you sir. birrii xiyya akkasitti gimmaasha muranii gimmaasha naa kennanii maaliif jedhee ganaa gaafadhee nama suutaan nama siqaati meeqa si ergan wallahi akkas lolee yoo gaafadhu akkasuma birrii achi ganaa bakka birrii Maaliif narraa muranii ittiin gaafanneeti? Maaliif muramaa? maaliidha yennaanii wallahi Sistema siin garree suutaan gaafattee no amma wanti isaan naan jaaran sun illee naa galuu dide laali naan jenna waan laalan san illee hin beeku ture biree haarawa Yaa. sababa maal laalee dheetu maal laalaa jedheetu akkasuma cal'ise Nuun taate garuu biyyi namaa kun booda haga naa galeen booda ganaa irra seenee olaan kamaali Yaa waa hedduu irraa muramaa. waan kanneen hunda goone ganaa hoo jaarte dhanan jaaruu kiyya osoo jaaruun duubi kiyya maaliif beekamu Ritaayimentii yaa booda. osoo jaaruu ta'e ganaa hoo jaarte illee dhanii muratan ganaa hoo hojii ari'amte dhanii muratan
Gara hojii ari amtellee nama. Yaa ilaalis yaa. Yaa miti maqaan jala bade komentii irra laabaa. Wallaahi nama maqaan. Magaalaa sana qabdanii asii gaachuu daa nu bira hin jiru. So achi sayidanii bakka kunniin amma Kayo jaarte nyaatti hundayyuu sirraa jedhanii kaanii guuranii bakka gimmaasha na jala fudhatanii bakka dalagaa biraa barbaadu. Akkasitti dubbiin adda sii baatee jechuudha gasfoota. Dubbiin achi gana ija kee akkas godhadhee gana naa galtee. garuu amma adda si ba'u jirti Amma maa naa galee bakka. Warra biyyaatti Garuu haga amma naa galellee amma dalagaa biraa seenee maallaqa guddaan seenee so awwaltee hirree galee malee maallaqa guddaa akkuma dalagaa guddaa seentuun wanti sirraa muratanis guddaa. Gudda isaa deemaa dhugaadha. So amma dalagaa irra amma kun maallaqni guddaadha jedhee hasaabee ture zooroo kan. Gassee yaa. Kanaaf biyya kanatti yoo daladdes akkuma guddaa Jechuun jiraachumaa fi biyya sana jiraachumaa fi haala ta'e nama gargaaruuf jiraatta malee. biyya kan mooriyoo barattee irra wayyaa barumsa wayyaa irra guddaa kan arginu namni baratee barumsi baay'ee tokko barbaachisaadha. So Baradhaa jiin nama hundaanuu. anis barachuu edagana ABCT jedhee Hin eegalle. isiin amma hin eegalle isiin An amma dalagaa- maallaqa eegalte jirti eessaa barattee amma isiin hin baratu Amma akkana egaa. Amatiyyaa maallaqa walii qabdee agartee isiin barachuuf deemtiin ayita maallaqa arginu tun barachuu qabde egaa mootummaa maallaqa hin noo arguun qaba beebiyyo maallaqa hindi maallaqa arguun qaba kanaare wallahi maallaqa argeetiin baradda malee abadan osoo hin dalagin hin baratu isaantu fudhataami warri fudhata jettee baankii keessa kamiin dalagu intal bar biyya kanatti like amma achitti bar kummi takka waan guddaadhame asitti yoo yaadde demmoo kummi takka barattisnatti akka Essay. garaa keessa Thank you sir. garaan kana Garallee akkamitti isin keessaa godhama amantiyaa. Yaa. islaama wanni ni guddaadha Wanni dha jaama. Chicken fattaa jaama kun. fattaa rabbiin uffatta'ina zayitiidha kan inni gubbaanitti neeq No zayitii miti. Fattaani waan adda addaati kun isin nyaatani. eehoolati isan hin nyaatani maan nyaannu Kananuma nyaata isin miti. Isin kanaaf kan dhufu nyaatan. oo nyaata biroo kan dhufu jiru Amma nyaannu. Nyaannu moo kaameraan nyaati moo nyaannu? kaameraan nyaatee quufne qoy istooriin wanni hin nyaanne Isin dhagaa jiran beeka hawaasni. dhaga'u maarree dhuguma haayaan nu ayee kootaa haayaan nu nyaata laal kaanaada namni vaankoverii dhufee kaanaada pileesii hin argine kun kaanaadaa pilees jedhama vaankoverii dhuftanii bakka kan dhufu qabdan namni dhufne hin jiru asii fotoo kaafaasti anillee guyyaa dhufeeti Oh, namni dasi kan gizi kan gane de Vancouver. okay kaanaada Ya Vancouver gizi kan sikkan kan. yaa pilees laazimaa ነው እንዳይቀርባችሁ bakka anillee nammaan tan fakkaata gisee Guys, overfly jechuun fly over godhu deemna. Overfly jechuun as keessa teesseetii Kanaadaa guutuu daawwatta. Waan Kanaadaa hin qabdu guutuu ilaalta. So kan as jira Vancouver kana seenee ilaalla. Waliin turaadha. Waan jiru. asitti experience godhan akka itti bannu gootu Hello sir, how are you? Dudu, bahar? Ya, gaara manfamte jetti. Tun bishaanii as bishaan gubbaa jira wanni hin jechuu. Kanada Place bishaan gubbaa jira. Sun Barnabiidha? Tamisan. Okay. namni baseefi gootee taa'e Barnabii tana seef godhee jira. Hota tiketa funa hota. Place keessa ennee wanni maali? Oh, fly over goonee ti kana place keessa ennee fly overiin sa'aatii tokkoof daqiiqaa 30 agarsiifama jaanii shawaab godhama jaanii soo sa'a san eeguu hin dandeenyu deemuuf deemna isin galtee sa'a lamatti waan asirraa baanuuf gara Viktooriyaadha. Seenuu hin dandeenye Vancouver asitti meeshaan booyyaate asirraa deemtaate hin beeku. Ni bareeda bishaan gubbarra poortiin kuni. Ammoo qilleensa jira qilleensi goggogaa. Maayinasii miti nama qabbanaa bakka kun.
Ni qabbanaawa.